kanneen harmee keenya harmee koo awwaaluudhaaf nu gidduutti argamtan duraan dursaa buloota keenya warra hogganoota KFO akkasumas hibir reediyoo hibir Itoophiyaa paartii irraa dhuftanii kaasitti argamtan maanguddoota abbootii keenyaa fi akkasumas biyyoota keenya akkasumas qeerroo hundi keessanuu shamarran ayyooliin keenya ka har'a alamii gaarii gaggeessitan fayyaa ta'an ulfaadha ka fagoodhaa dhuftan Naqqamtee Finfinnee lafa fagoo Jaartee Amuruu eessaa ka dhuftan hunda keessanuu fayyaa ta'an jedha. Kana keessatti boleettii koo waa'uudhoo'ii guddoon galateeffadhaa. Ba'aa silaa hangafni baatu baattee geesse fayyaa ta'a. Egaa jara keessummoonni jara deemanii ragaanuu jara daraa keessatti.